Maafiyaatu jimaa keenya kana godhu. Maafiyaatu jimaa keenya kana godhu jiru kun. Argaa ji maafiyaa. Maafiyaa waa eessatti maafiyaa eessatti. Shawaa. Maafiyaa warra shafaatu kana godhu. Saamnis ni jira motaara kana godhu dabarte. Makiinaa kana argee. Dalagata argee akkam feene itti miidha. Dalagata argee itti miidha. Makiinaa argee yoo maafiyaatu dalaga. Argee maafiyaatu dalagata kutuu deema. Agawoo maafiyaa jala jira. Agawoo maafiyaa jala jira. Jaam. Raan mataaraati Adaamaa jidduu yookiin immoo Bordodde Adaamaa jidduu jiru kuni bosona hangam tokko waan qabuuf humna mootummaa hedduu jira. Kaambii makalaakaa hedduu jira. Kaambii poolisii Oromiyaa hedduu jira. Gandatti immoo poolisii gandaatii fi milishaa jira. Humni nageenya Oromiyaa nageenya biyyatti guddaatu maaliif karaan kun karaa guddaa Djibouti geessuudha beekte. Miidhaan garuu irra jireessan kan gahaa jiru daldaltoota jimaa Harargee lixaatirraa jechuunis Galamsa, Baddeessa fi Bookeerraa fidani kan irra gahaa jiru. Kun nagumaan dabraa jira. Waa lamarraa hubanna. Tokko warri tarkaanfii kana fudhatu dhaabsisuun mootummaa humna gahaa naannoo sanii qaba. Dhaabsisuu inuma danda'a jechuudha osoo barbaade. Kanaaf humni nageenya naannoo sanii waan kana keessa harka akka qabuu fi dhorkuu akka hin dandeenye. Namootni lubbuun baraaraman, namoota qabamanii bahan, namoota madaa'anii hospitaala jiran hedduun dubbise. Hoggaa makalaakaa dhagan, hoggaa poolisii dhagan dhimmi kun nuun laallatu jedhanii kiiloomeetira hafa kiiloomeetira bakka itti dhaabaman rukutaman irraa hafa kiiloomeetira hoggaa dhagan poolisii kaambii poolisii jira. Poolisii humna guutuu hidhate. Kan silaa karaa eegu makalaakaa jira, milishaa jira. Hoo tokko kana namni hubachuu qabu. Kana humni keessaa qabaachuu agarsiisa. Lammaffaa yeroo isaan ka'an Baddeessarraa, Galamsoorraa, Bookeerraa hoggaa isaan ka'an dura bilbilamee itti himamaa konkolaataa meeqa deema? Shofeerri eenyufaadha? Maatiin isaanii waan qabamu hin qabu kajaa'u dura itti himamaa jarri dhaabatee eegataa jechuudha. Sadi mallayni baankitti seena. Mallayni baankii daldala Itoophiyaa seena. Dur dafanii baasan amma baasanii bakka fedhan suuta deemanii. Fakkeenya dheengadamma warri ciroo tokko nama qabne jedhan. Akkaawuntii san maatiin mallayni qabame jedhe sun kafalaa jedhame sun kafalanii akkaawuntii san itti erganii hayyaa warra murtii malee maal osoo jedhaniin mallayni keessa baafame jechuudha. Akkaawuntii san ani maxxansinaan yeroo san qoratanii irra gahan. Kana jechuun humni nageenyaa fi humni poolisii Harargee lixaa keessa yaagaa jechuudha. Oromoon kanarratti ga'u guyyoota muraasa booda nan dhiyeessa. Dimshaashumatti wanni siimu wanni kun gaggeeffamaa jiru maafiyaa 220ti. Bulchiinsa Harargee lixaatii fi magaalaa Adaamaatiin qindoominaan. Humna amma achitti nama saamu kanallee irra ga'een jira eenyu akka isaan ta'an. Bara 2020 irraa kaasee kan ijaaraman yeroo san sababa adda addaatiif ijaaraman hidhachiifamanii kan hidhachiise garee lama naannoo san socho'u. Bulchiinsa Shawaa Bahaa Adaamaa magaalaa Adaamaa bulchiinsa Harargee lixaa. Lamaantu waliin ijaare gaaf duraa san. Yeroo san waraana bilisummaa Oromoo gama Shawaatiif gama Wallaggaa qofa ture naannoo kana baay'een ture. Godin hundu shanee mataa ofii qabaachuu qaba ture gaafa shanee uummachuun faashina kaabineedhaa ta'e. Bifa san uummatan. Humni sun amma gaafa galee ijaaranii galee ture. Humna galee kana amma deebisanii immoo hidhachiisanii gadi erganii jiran. Humni kun ajaja kan fudhatu Adaamaa fi Ciroorraa. Loojistikii odeeffannoon kennamaafii jiru Baddeessa, Galamsoo fi Bookeerraa akkasumas Adaamarraa. Maafiyaan Adaamaan yeroo amma dura saaxile fi maafiyaan Ciroo jiru ka Baddeessaa jiruu fi ka Galamsoof Bookee jiru wal ta'ee waan kana kan hojjetaa jiru jechuudha. Wanni dhaabbamuu dadhabameefillee kanarraa akka ta'e. Ni beekamu warri kana godhaa jiru eenyu akka ta'e ni beekama qoradheetiin jira. Ragaa wajjin walitti qindeessee guyyaa muraasa keessa nan dhiyeessa. Takkaffaa Harargee guutuu gosaan wal nyaachisan. Dakkan dakkaa wal godhe namni gosaan.
taziyaa gosarraan dhaqa wal fuudhuu gosa galte biyya alaa wal baasuun gosa galte harargee gosaan dakkaa wal gooyisan. Sheer godhi viidiyoo kana gaqqabii waa hedduutu kan as keessa dubbadhe hanga ammaatti warra amma dhuftees gaqqabii sheer godhi kan amma dhufteet dhaggeeffadhu sheer walii godha. Salaamu alaikum. Lammaffaa sagaleen harargee akkan dhagaamne gosaan wal nyaachisanii godhan abbaan fedhe as gubbaa harargeen dhumta jee yoo iyyees namni gurra qixatu jiru ummata gosaan wal nyaatu jedhanii itti moggaasan chaabbaa dhawaniif. Inni sadaffaadha baratuu yoo kana qabdee mee sammuu ta'e tana keessa akkana tartiibaan lafa kaa'ilaadha. Inni sadaffaadha qabeenyi harargee tokko akka gatiin baasne godhan. Bakka feete jimaa geessitee akka gatiin baasne biyya alaa ergachuu kan dandeenye akka magaalaa Adaamaa geeffachuu hin dandeenye akka Finfinnee geeffattee gurgurachuu hin dandeenye wal duraa duubaan ramaddii harargee tanarra ramadamte ajaa'iba goota. Inni afuraffaadha fidanii harargee jalaa gubbaa shamarran itti guutan an shamarran tuqaan jiru. Istirateejii baate tanaan si agarsiisaa jira. Shamarran biyya addunyaa irrattis biyya bulchitu ni qabdi. Wanni an siin jechuu barbaadu tartiibuma waan ramadame ilaali siin jechuu barbaadeeti. Magaalaa Baalee Roobeetu mucaa harargeetu mucaa magaalaa Gursumirraa bee moo eessarraa beetu ammaa'u Baalee bulchaa jira. Garuu harargee tartiibaan akkasitti ramadaniiti afaan jalaa qatan. Honga an dhimma beek ifa isinii godhuuf waan tartiibaan harargee gubbaa ramadamee harargeen itti sagaleen si dhagayamuu dhabee qabeenyi harargee yoonii fi haanuu gurguramuu jaan faayidaa dhabee bakka takkatti uummanni akka gatii dhabu wanni isaan godhaniin jalqaba tartiiba ramadame kanaani. Laal yoo akkanatti teessee atummaanu akkana waan harargee kana gallaalte ati kaakutaa biraatu si ajaa'iba. Si ajaa'iba. Mee sooshaal miidiyaa kana gubbatti laala ijoollee teenya innaa gosummaa galchanii ijoolluma xixiqqoo tana innaa waan biyya isiirraa waan harargeerra lubbuun namaa dhumaa jirtu kana dantaa dhabdeeti hudduu dhalarraa haasawaa bulti. Innaa iyyinuu sumaa akkan dhufnee ijoolleen kanaaf fasde dura gosummaa wal baxaxanii fixaniimi yoo hudduurra haasawine malee namni waan keenya sheer godhu ni jirutti amante ijoolleen. Audio Jungle.